Hojii jabaa hojjechuun qofti milkaa'inaaf gahaadha. Maaliif namichi humna qabeessi mukkeen muru tokko caalatti carraaqqii yeroo godhu mukkeen inni fidu guyyuma guyyaan hir'achaa deeme? Seenaan kun namicha muka muruun baay'ee jabaa ta'e kan daldalaa mukaatti mindeeffamee hojii jalqabe tokko irratti xiyyeeffata. Namichi kun mindaa gaarii fi haala hojii mijataa waan argateef hamma danda'u hojii gaarii hojjechuuf murteesse. Gooftaan hojii isaa qottoo kennee fi bakka itti hojjechuun isaaf malu itti agarsiise. Guyyaa jalqabaa namichi muka muru mukkeen 18 muree fide. Hojjisiisaan isaas baga gammadde akkasumatti itti fufi jedheen. Jecha gooftaa isaatiin baay'ee kaka'ee namichi muka muru guyyaa itti aanu caalatti carraaqe. Garuu mukkeen 15 qofa fiduu danda'e. Guyyaa sadaffaa irratti caalatti carraaqus mukkeen 10 qofa fiduu danda'e. Guyyuma guyyaan mukkeen inni fidu hir'achaa deeme. Namtichi muka muru kun anoo humna koon dhabe moo jedhee yaade. Gooftaa hojii isaa bira deemee dhiifama gaafachuun maaliif akka akkas ta'u akka hin galleef itti hime. Gooftaan hojii isaas yoom qottoo kee qarte jedhee isa gaafate. Namtichi muka muru kunis qaruu qottoo koo qaruuf yeroon qabuun ture. Muka muruun baay'ee hojii natti baay'atee ture jedhee deebise. Xiinxala seenaa kanaa. Jireenyi keenyas akkasuma. Alaalaas hojiin baay'ee nutti hammaatee qottoo keenya qaruuf yeroo dhabna. Addunyaa har'aa keessatti namni hundi yeroo kamiyyuu caalaa hojiin kan itti baay'ate fakkaata. Garuu gammachuun isaa baay'ee gadi bu'aadha. Sababni isaa maali? Akkaataa qaratti taanu daganneerraa laata? Hojii jabaa hojjechuun rakkoo hin qabu. Garuu jireenya dhuunfaa uumaa keenyatti dhiyaachuu, maatii keenyaaf yeroo kennuu fi dubbisuu fa'a dagachuu hin qabnu. Hundi keenya boqachuu, yaaduu, xiinxaluu, barachuu ni barbaanna. Yoo qottoo keenya qaruuf yeroo dhabne doofaa taana. Dandeettiin keenyas ni hir'ata. Qottoo kee yoom qarte? Jireenya kee keessatti yeroo boqonnaa qabaachuun milkaa'ina keetiif murteessaadha. Viidiyoon kun yoo si fayyade hiriyoota keetiif sheer godhi. Seenaawwan dabalataaf immoo sabiskiraayib gochuun dagatin.